beeksisa kanneen barnoota barachuu barbaadaniif Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2012tti haaluma ulaagaa ministeera barnootaa baaseen sagantaa barnoota torbeetiin barattoota ulaagaa isaa guutan simatee barsiisuuf qophii xumuree jira. Haaluma kanaan sagantaa digirii lammaffaa yookaan maastarsiitiin uumamawwan barnootaa Leadership and Change Management, Public Financial Management, LLM and Commercial and Investment Law fi Development Management isin buufataalee Baatuu, Bishooftuu, Raayyuu, Adaamaa, Shaashamannee, Lagaxaafoo fi Sabbataatti barsiisuuf qophii barbaachisu xumuree galmeessaa jira. Sagantaa barnoota digirii jalqabaatiinis Accounting and Public Finance, Economics and Development Management, Management and Entrepreneurship, Public Procurement and Supply Chain Management, Human Resource Management and Leadership, Governance and Development, Law, Agricultural Business and Value Chain Management itin barsiisuuf galmee eegalee jira. Kanaafuu namoonni barachuu barbaadan buufataalee magaalota isinitti dhiyoo jiru deemuudhaan hanga fulbaana 10 bara 2012tti galmaa'uu kan dandeessan ta'uu isin beeksifna. Hojjettoota mootummaa fi kan dhuunfaadhaanis ta'e ispoonsoraan barataniif dursi ni kennama. Odeeffannoo dabalataatiif fuula Feesbuukii Oromiyaa State University jedhu ilaaluu dandeessu yookaan lakkoofsa bilbilaatiin 0911 yookaan immoo 0461410540 bilbiltanii odeeffannoo guutuu argachuu ni dandeessu. Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa.